asirratti abukaadoo fi hanqaaquu bilcheessanii mummuruudhaan itti dabalachuu dandeessanii keessattuu ijoolleedhaaf baay'ee bareeda nama guddaafis bareedaadha. Wanti ani ijoolleedhaaf jedhu ijoollee nyaata isin ijoolleen tiyaa fakkeenyaaf nyaata hin nyaatanii ijoollee nyaata hin nyaanne keessatti ramadamu nama diqoomaan jedhanii alhamdulillah dinnichaan bareedaadha jechuudha. Kiiloo isaanii daga tokko isinii dabala yeroo baay'ee dinnichaa affeeltanii abukaadoo wajjin killee wajjin gootanii hojjetaniif dansaadha jechuudha. Erga hojjannee geessineen booda kunoo haala bareedaa ta'e kanaan dhiyeeffanneeti jirra. Maashaallah tabaarakallaa. Kan immoo akkanatti daabboo addaan murtanii jechuudha garaa isaa keessatti isa kana naquudhaan soorachuu dandeettanii yoo barbaadan akkanatti fal'aanaan soorachuu dandeettanii sun filannoo keessanii maashaallah tabaarakallaa hedduu kana natti tola. Kanaaf hundi keessan mana keessan keessatti haala saniin fayyadamuu dandeettan jechuudha. Meeqoo takka dhumee walitti dachaana harki kun anaaf mirga. Maybe isiniif bitaa isin fakkaatu danda'a. Akkana isin jaallattoota kiyya. Egaa waliin kan hojjennu ta'a. Turtiin keessan hanga xumuraatti na waliin haa ta'u. Akkaan lafa ga'ee taa'u hedduu jaalladha. Firaashni asuma jiru firaash irra taa'u lafa taa'u yeroo baay'ee kanatti faraarrashee faafataa jedhee lafa ga'ee taa'e natti tola jechuudha. Egaa asumaanuu wallaahi lazim hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha isin kabaja. Bakka kana caalaa jechuudha rabbiin isin haa jaalatu waan ofii jaalate maala rabbii isiniif haa laatu isiniin ja'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirtu hordoftoota isin bootuu hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaman isaanii keessa dalagaa fi akkam isiniin ja'a. Nabara bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e abdiin qabaa kunoo ammaan tanarra waa hojjetuudhaaf gabbayee jira gibbii keessa jira. እናንተ ፉለደና ኢታይነ ፈካቴ አስብረሙ ሽፊና ነው የምትባት ሽፊናን ጊዜ ከመሆን ፉለ ከየረጣ በደናንበሁ በከተነት ነባ ጊዜ ባኤጀቹ ፍሬ ለም ሰዲ ሰኒጃሉ አመለና በሄጅራ ሁንዱም አፉሜ ኮታው ሊዋወጀና ኢቲም ቦርተኔ ሻሻን ባዘዳ ነው ሊንቱራ ኤጋ ኩም አርግታን ካና ወንተ ካና ቆጴሱ ከሰቱ ጆሌን ተሰኖኛ ተከነኛ ነታይ akkasuma soba qalina kan qaban ta'e roba edimita nyaata isaanii keessaan dhabamsiisina. Dinnichaan kan nama kiiloo nama dabaluu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef kunoo dinnichaa kan akkana qopheeffadheera maashaallah kaaffeelii ta'u kanaaf irraa dhibnee qophii taasisna jechuudha hordoftoota kiyya. Nyaanni kun ijoollee keessatti baay'ee takka bareeda kana madalaguudhaa deemu. Kanaaf ijoollee teessanii sa'aatii isaan mana barumsaatii galanitti ta'uu danda'a isaan oolan ta'uu danda'a gootanii fi kennuu fi dandeettan jechuudha. Dabalataan illee waan biraa itti dabaluu dandeettanii garuu karaa salphaa ta'een haala salphaa ta'een wanta mana keessaa hin dhabamne fayyadamtanii dalaguu fi dandeettan. Yeroo baay'ee daa'imman nyaata fakkeenyaaf buddeena waxii nyaatu ijoollee yeroo baay'ee uumama jaalatti ijoollee marti garaagaraa kan hundumaafuu dinnicha akkuma argitan kana yookaan dinnichaan afaan kaanaanii kan amaariffaatiin yeroo baay'ee garuu dinnicha ammaa waamama moosee jedhama afaan oromootiin. Kanaafuu moosee keenya akkuma argitan kana irraa dhindhee qulqulleessinee egasii irra lollaanee isa irra kaana jechuudha. Haginni bilchaatu immoo nusuugoo biraan wajjanna. Kanaafuu isin maal gootu hordoftoota kiyyaa haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kiyya laayik sheer gochuu hin dagatin akkasuma akkuma argitan kan irraa dhiqee keessa lollayee deebi'ee bishaan qulqulluutti naqeetii jira. Egaan akkana sissinee kan ammoo ni quncifna shunkurtii hidda lama sadiinta kana quncifnee kaaroti illee firee lama dheessee timaatima illee egaa shunkurtiinis addatti fayyaa keessatti gahee guddaa qaba shunkurtiin maandiimaan kun jechuudha hordoftoota kiyya. Inumaa gizee kamuu yoo nyaata ittollee gizee gootan salaaxaa gizee murtanii shunkurtii kana itti fayyadamuun dagaatina yaa shunkurtii matti godha namni kamuu salaaxaa yoo godhu fayyaa keessatti gahee hedduu qabata jechuudha. Kanaafuu qullubbiilleen akkasumas shunkurtii illeen timaatimnis kaarot illeen kan faayidaa hedduu qaba. Kanaafuu salaaxaa gizee godhannu dheedhiin isallee hedduu dansaadha jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf ijoollee keessanii fi saala kanaan gootanii haaluma salphaa ta'een ijoollee nyaata diddeessa irraa rakkistuuf furmaata guddaadha. Isinifillee nuufillee bareedaadha haala salphaa ta'een yeroo tokko takka illee gizee nyaanni nama dhugsalachaa wayii yookaan nama nuffisiise wayii haala kanaatiin karaa kanaan goonee fayyadamuu dandeenya. Yoo isinitti tolle marti keessanuu laayikii tuquu hin dagatina. Isinitti illee watoluu baatee yoo laayikii tuqxanuu rakkoo hin qabu jedheetii yaada. Maaliif ree ana qofa miti dhuguu dubbachuuf namni yuutuubii kanarra dalagu hunduu namni akkana maalitti bu'aaruuf dalagu malee namni akkana itti yaadee dalagu hojiidha jedhee dalaga. Hojii tokko kaa ilmi namaa tokko gaafa hojii eegalu hojiin sun bu'aa qabeessa yoo ta'e namni kamuu ni jaalata jechuudha. Namni hojii dalagu tokko hojiin isaa sun bu'aa qabeessa akka ta'uuf tattaafataa jechuudha. Kanaafuu yuutuuba kanarratti immoo
hojiin tokko asirratti viidiyoon tokko vaayiraalii ba'uuf yookaan ilaalamuudhaaf namni hojjetu sun illee yaa'u haga tokko qulqullinaan hojjetuu qaba. Irra guddaan nama laalu jechuudha. Yoo namni laalee malee osoo nama haga fedhe qulqullinaan hojjedhee baasii hedduu itti baasee hojjedhee yoo hin laalamin bu'aa naaf hin qabu jechuudha. Akkasumas laayikiin immoo murteessaadha. Yoo isin laayikii gootan yuutuubiin viidiyoo kamuu hin facaasa jechuudha. Akka namni yuutuuba daawwatu hunduu daawwatu nootifikeeshinii biraan gaya yookaan miseejii biraan gaya. Kanaafuu maal gootu nama kamiifuu laayikii tuqaa bira darbaa maal rakkina qabu waan ta'eef jechuudha. Yaa laayikii jechuun viidiyoo sana yoo jaalatteedha dirqama miti. Shunkurtii qaba barbaadan kana mafaqfaqaan tun walla hedduu ajaa'iba wayiiti. Shunkurtii qal'aaliin faqafaqu. Shunkurtii illee cireen booda kaarotii faqafaqaa jiraan ammaan tana. Egaa namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan akka ajaa'ibaatti na biratti ni argattu waan isin barbaachisu akka kamirraayyuu waan gabaa irra jirurra heloo jettanii ajajachuu dandeettanii warri galmooftanii immoo inshaallah egaa eeggadhaan isiniin ja'a samoonii yaa'u biizii ture. Kaleessuma gara miidiyaa deebi'ee iyyuu kanaafuu obsaan eeggadhaa warri meeshaa na biraa qabdan isiniin jedha obboleeyyaan kiyya. Egaa akkuma argitan kanatti wanna hundaa qopheessinee jirra asiin kasali nu qabatee jira waan ta'eef kasalli qabatuuf ani waan cicciree qopheessullee waluma qixa ta'e kanaaf bakka kana xiqqoo xaxarannee kaanee kunuu maashaallah deebinee jirra. Akkuma argitan kana maxbashaa irra kaa'ee zayitiitti naqee jira yookaan ooyilii jechuudha. Kun argitan jedhetii yaada saniin booda qullubbii adii itti goona. Silti ajaa'iba hojjanna. Gara isin immoo dinnicha istoof irra kaa'ee waan ta'eef bilchaataa jira haaluma salphaa ta'een. Egaa haala kanaan goone yooma sana ho'aa isaa fayyadama. Ani garuu akkasiin natti tola jechuudha. Yoo qorri nama hin nyaachisu daa'imman teessaniif illee haala kanaan godhaatanii fayyadama. Juusii tanaan dura gadhiise wayii baay'een keessan ijoollee fintaa jettanii na gaafattan hedduu ta'a jechuudha. Juusallee dalagaa fi daa'imman teessan yoo dhugaa isin jaa ofirraa waan beekuuf ijoollee waan nyaattu. Garuu uumama kana yoo manatti godhanii nyaatanii kanaafuu juusii akka kiiloon isaanii dabaluu barbaadan juusii abukaadoo muuzii gootanii ootisiitti dabaltanii yookaan ajjaatti dabaltanii waliin juusii dhooftanii kennuufii dandeettanii wanta juusii ta'e maraa jechuudha. Egaa akkana sinjaa hordoftoota kiyyaa itti aansuun onnee itti dhaqee jire. Irdiitti godhee gasiitti maatimatti godhee jira akkuma argaa jirtan kana akka daqiiqaan isinitti hin dheeranne jedhee ariifachiise jechuudha. Yaa'u kama waraabame sanii ispiidiitti dabalee ariifachiise wanti itti goonu raawwannee jira asitti qaara babbaqasu ture. Qaaraan tun fireen sadii higaadha nama gubdii waan ta'eef miidha. Kanaafuu suugoo keenya raawwannee jira jechuun ni danda'ama. Ammaan tana dinnichaa laallee finna jechuudha. Asitti maxbashaa tana kurreen isii irraa baatee qabannaan baay'ee na rakkistii gisee irraa banu. Kunoo maashaallah tabaarakallah silsiin keenya bilchaataa jira. Yoo barbaadan haala kanaan gootanillee barbaree illee dalaguu dandeettanii garuu baay'inaan hallichaa kan namatti tola jechuudha. Ashabootti godhee jira akkuma argaa jirtan kana. Ashabootti godhee jira ammaan tana. Waaw maashaallah haaluma salphaa ta'een nyaata yeroo kamuu nyaatanii irraa dhiqoo adda jeeta takka jechuudha. Waxaa jettanii ittiin biddeena footii osoo qofa osoo hin taane akkanatti illee gootanii ijoolleef kennuu dandeettanii isinis obboleeyyan kiyya. Egaa warroonni hanga amma turtii bareedana waliin dabarsitan laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Kun dinnichaan keenya kana bilchaatee jira. Maashaallah dinnicha affeelliif ta'u kun akkanatti ufuma dhodhooyee jira jechuudha. Bilchaatee dinnichaa gizee bilcheessu yoo akkanatti hin dhodhooyin dinnichaa natti hin fakkaatu. Yoo ka affeellii ta'e jechuudha ofiin akkana ta'a maashaallah tabaarakallah. Dinnicha affeelliif ta'u garuu gizee madii quusanuu hin beekan jechuun hin beessa. Ka akka shaakarraa tokkotu affeelliif sirriitti bareedaadha. Kammoo affeellirraa illee hin deemnee jira dinnichaan ni beektan ka asiin suuguun kenna gahee jira. Hagan kana quncisu gubasuu mala waan ta'eef irraa lafa kaa'ee dafee quncisa jechuudha. Egaa turtii bareedana waliin dabarsa. Akkuma argitan kan haa nyaannu isin jecha dinnicha kanallee barbaadan barbareen tuqadhaa nyaadhaa asumatti na bira amma kinoorii itti godhee bakka kanatti qimamii wanta jedhamu meestuu wanta jedhamu manaa fixee jira jechuudha gadheessutti. Agartanii akka bilchaate maashaallah qammasni ilaalla barbareen maashaallah bismillah jennee innaa natti isinitti mul'ataa hin jiru malee jidduun qammasee jira barbaree kun bira kaa'ee isinillee nyaadhaa. Kunoo akkuma argitan kan amma quuncisnee kaanee suugoo beekaa irraa lafa kaa'ee maaliif ibiddi jala jira waan ta'eef hin gubata jechuudha kan kana quuncisee raawwadhu. Kanaafuu jidduumaa lafa kaa'ee kana quuncisutti taree jechuudha. Hordoftoota kiyya saniin booda diqqooma baay'eellee bulleessuu hin barbaanne diqqoo kataf godhee suugoo sanitti makuudhaa deemaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallah kunoo haaluma argitan kanaani. Haaluma salphaa ta'een ijoolleen teessanii yoo kiiloon isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'e juusiiwwan fayyadamaa fi juusii abukaadoo
muuzii aannan walitti kennaa fi ootisillee rakkoon qabu daa'immaniif illee wanna juusii jedhame ofii keessanii fireeshii manatti juusii jennaan ka ishigi kaayilaandii saniin ijoolletti hin kennina ka fireeshii saniin kennaafi jechuudha osoo sukkaaratti hin baay'isini bareedaadha akkasumas nyaata isaanii keessatti yeroo baay'ee dinnichaan dhabamuu hin qabu baay'ee bareeda jechuudha dinnichaallee hogguu gootanii fi kun akkuma argitan kan amma irratti deebisna jidduuman barbariin tuqachaa nyaataa ture akkana haasaan isiniin jaa obboleeyyan kiyyaa akkan isiniin jaa akkuma argitan kana kunoo ammaan tana gara naquuf deema isinitti mul'ataa miti kunoo ammooliin genna akka namattu maashaallah hedduu namatti tolaa ijattu jechuudha haala kanaan waliin geettan zeetiitiin baay'isina zeetiitti baay'istan lubbuu nama dhaa waan ta'eef baay'ee nyaatanii zeetii qalal baay'eetiin godhuun qablan jechuudha kunoo ammaan tana qaaraa keenya irra firfissee jira eegasii ammaan tana nyaachuudhaaf qophii goonee dhiyeessina jechuudha hordoftoota kiyyaa maashaallah kunoo kana fakkaata yoo barbaachisaa ta'e daabboo garaa keessa baqastanii daabboo garaa keessatti naquudhaaf kennuufi dandeettanii ofii keessaniif illee haala sanii fayyadamuu dandeettanii yoo barbaaddan maan kan fayyadamuu dandeettanii eegaa hundumaafuu isin akka isinitti toletti fayyadamaa garuu kunoo raawwanneeti jira dhiyeessee isinitti agarsiisaa kunoo nyaanni keenya maashaallah tabaarakallah haala kanaan qophii ta'eeti jira isin immoo laayikii tuquu hin dagatinaan isin jaa dhugaa isin jedha chaanala kanaaf haaraa warri taatanillee sabskraayib laayik sheer koomentii gochuuf hin dagatina bakka koomentiitti yaada keessan barreessitan viidiyoo irratti hundooftanii jechuudha eegaa akkana warri na jajjabeessitan warri amshirnaan jettan hundi keessan galateewwan ulfaadha isinin jaa akka daa'iman isinin godha hordoftoota kiyyaa kun akkuma argitan kan ammaan tana qopheessee jira jechuudha nyaata keenya akkanatti qopheesseetii jira amma nyaatu qofatu nu hafee teennee dhiqannee tasgabboofne egaa waan dhugamullee biraan daffisnee jirra waan ta'eef nyaaticha kanan dhabnu ta'a warri hagammaan waliin turtan booda ni dagattan waan ta'eef maal godhuu qabdarree laayikii tuquu hin dagatinaan isin jira obboleeyyan kiyya egaa lakkoofsi keemeeti meeshaa mana keessaa barbaannaa firaashii garagaraa afata babbareedaa majaliisa warri jettan meeshaa mana keessaa warri jettan lakkoofsi kee kun asirra isinii kaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 jettanii koodii Itoophiyaa jalqaba irratti galchuudhaan kallattii mankara waasaappiitti yoo dhuftan isin keessummeessa isin jaa hordoftoota kiyya meeshaa babbareeda na biratti ni argattanii dhiifama jidduma waa'ee meeshaa haasaa jira asitti kan mul'isaa jiru nyaata argitan jedheetii yaada gara dhugumaatirra immoo shaayii buufannee waliin kan nyaannu ta'a egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa kanaaf umarti keessanuu chaanala kana hiriyoota keessan irratti sheer gochuu hin dagatina laaltanii yoo raawwattan immoo osoo viidiyoon hin dhumatin jalqabu yoo viidiyoo laaluuf jalqabdan gadi tuxxansan laayikii tuqaa jechuudha ittiin kafaltanii anaaf dalagaadha waan ta'eef akka yuutuubiin kiyya na laallamu yaa yoo laallame jechuudha kan faayidaa irraa argadhu yoo laallame viidiyoo hojjeta guyyatti viidiyoo godhan yoo gadhiisee kan hin laallamne ta'e bu'aanaaf hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya akkasii akka hubattan abdiin qaba kanaafuu akka viidiyoon sun na laallamuuf viidiyoon kun fakkeenyaaf akka na laallamuuf laayikii hedduu qabaachuu qaba namnummaa viidiyoon kun isin bira gahee laayikii tuquu hin dagatinaan isin jaa egaa kallattimaan dhandhamnee waliin kan nyaannu ta'a jechuudha haa nyaannu haa dhunnu dhandhama isaa immoo walumaan laalla isinillee hin bahina viidiyoon xumuramuu gaheera garuu hin xumuramne haga xumuraatti na waliin tura isinin jaa hordoftoota kiyyaa ammallee kallattimaan gara yaadachiisatti isin dabarsuun duratti laayikii tuqaatiniin kallattimaan gara koomentii koottaa yaada keessan barreeffadhaan isiniin jechuun dhaamsa kiyyaa egaa kunoo kana fakkaataa isiniin jaa nyaatichi hojjanne akkasumallee yoo barbaadan dabalataan asirratti abukaadoo fi hanqaaquu bilcheessanii mummuruudhaan itti dabalachuu dandeessanii keessattuu ijoolleedhaaf baay'ee bareedaa nama guddaafis bareedaadha wanti ani ijoolleedhaaf jedhe ijoollee nyaata isinii ijoolleen tiyaa fakkeenyaaf nyaata hin nyaatanii ijoollee nyaata hin nyaanne keessatti ramadamu nama diqoomaan jaanii alhamdulillah dinnichaan bareedaadha jechuudha kiiloo isaanii illee aga tokko isinii dabala yeroo baay'ee dinnichaa affeeltanii abukaadoo wajjin killee hojii gootanii hojjetaniif dansaadha jechuudha yoo ta'ullee baate dinnicha mallee haala nama jedhe kanas haaluma salphaan abukaadoo fi hanqaaqullee yoo dhabame haala nama jedhe kana yoo hojjetanii laattaniif bareedaadha nyaatarra waan akkanaa kana jaalatte jechuudha ijoolleen maashaallah jaalalaan nyaatti suugoon illee hojjechuu dandeettanii garuu akkanatti baay'eetti tola meebii ijoolleen suugoo jaalattullee jiraachuu dandeettu waan ta'eef akkasii dalagaadhaan isiniin ja'a ofii keessaniif illee ni jaalattanii haala kana goonee raawwanneeti jira amma walumaan nyaanna bismillaa jennee jechuudha haga tokko waliin dhandhamne ilaalla jechuudha. በጣም ነው የሚጣፍጠው ሞክሩት ሁላችሁም ስሩና ሞክሩት
በጣም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ ሞክሩት፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዛውም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። kan caalaa miidiyaa irratti yoo nyaadhe gaarii miti uummata qarshii. Kanaaf akkana godhaa isinillee dhandhamaan isin ja'a amma kaameraan duuba nyaatuuf yeroo oolaa hin oolu jechuudha. Kanaafuu akkana gootanii aannan illee kana aannanis yoo baay'istanii akka kiyyaa kana adii godhuu baattan aannan shaayii leffisanii irra takka namatti tola jechuudha. Qimamii shaayiitti gootanii shaayii qixxalii mudii bishuusitti gootanii jechuudha. Kun rakkoo miti. Bismillah. Waaw. Waaw, maashaallah tabaarakallah. Haala kanaan goonee jirra. Amma kaameeraa cufanneetumaan kan soorannu ta'a. Maashaallah tabaarakallah jedhaa isin deekkara jirtanitti yaada. Wallahi hedduu akkanaaf galatooma. Warri du'aayinaa gootan, warri abshirnaan jettani hedduu akkanaaf galatooma. Walfaadhaan isin ja'a. Maaliifi waa'ee barbaadeeti. Namni kamuu jireenya kana keessatti waa hedduu keessa dabala. Uffanni waa baay'ee dhoksee deema waan ta'eef kanaafuu isinillee wanta isinitti jabaatte wanta yaaddoo isinitti ta'e yoo jiraate rabbiin yaaduu isinirraa lafa haa kaa'u. Muraada keessan isinii haa guutu. Waan isin yaaddeessa mara rabbiin isinii haa laaffisu. Isinin jaa waan isinii jabaate mara rabbiin isinii haa laaffisu. Akkana isinin jaa hordoftoota kiyya. Viidiyoon kiyya kaarraa kanumaan raawwatitti jira. Viidiyoo biraatiin inshaallah yoo rabbi jedhe walitti deebina. Hangistuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti halkan keerii isiniif haa taatu. Viidiyoo kana ammallee piliis hundi keessanuu laayikii tokko hin dagatina yaada keessa.